maal beekan kun ammayyuu magartuu yeroo tokko fuutee mana yaalaa amma geessaa jiretta yookaan iPhone bittaa fi yookaan telefoona maalii gootaa fi fuudhuuf deemetta maal jetta maaliif beekan maa kana amma namni biraa dhaabate kana amma hajjiin osoo si argeeti hajjimmaan si magartuu hojii waan filtaatu si argeeti. Akkuma jalqaba irratti viidiyoo kan koo dhaggeeffatan jechuudha. Sekondii muraasa ishee viidiyoo jalqaba irra kanan galchee in jira. Egaan abdiin jechuudha hiriyyaan Sa'idoo irratti akka waan ragaa ba'aa jiru fakkaataa jechuudha dubbichi isaanii. Sa'idoon abdii shakkeetii jira. Akkasuma warroota hiriyoota isaa ta'an hunda isaa shakkeetii jira jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdanii kabajamtoota hordoftoota koo an nagaan qaba galata rabbii isin biras akka nagaa guutuun jiru abdiin qaba rabbiin biraa bakka jirtanitti hunduma keessaniif nageenyi rabbi isiniif haa baay'atuun isiniin jedha. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo akkuma jalqaba irratti viidiyoo kan koorraa dhaggeeffattanitti abdiin maal jedhaan jira jechuudha Sa'idoodhaanii ati hummaanumtuu na shakkisiistee jirta. Intalitti irraa dhugumaan ati dhalchuun keen oolu dhugumaan intala irraa dhalchuun keen oolu akka takkatu eenyudhaan jedhijoo eenyudhaan jedhe abbaatee maqaa namaa dheeraate takkatu iPhone bittaa fi takkatu fuutee mana yaalaa geessita takkatu wanna ati gootee dhiistuu walii isaa wallaallee jirra. Kanaaf iyyuu ani si amanuu iyyuu dadhabeetiin hin jira jedheen jechuudha. Hiriyyaan isaa abdiin inni dheengadda irratti caffaraatii ture. Inni dheengadda Sumayyaadhaan baga fuudhee maaliif akkana godhatta maaloodhaa jedhee raawwate Sumayyaadhaan lolaanii ture jechuudha. Har'a hoo maal jechaa jira Sa'idoodhaan ani waan ati godhaa jirtu hunduma isaa walii isaa wallaaliitiin hin jira. Maal jedheen Sa'idoon dhimman gara biyya kanaa dhufeef hin beekamitii jennaan inni dur nan beekaa amma hin beeku jedheen. Sinigalte dur hin beeka jechuudha. Dhimma inni gara biyya sanaa dhaqee fi dur hin beeka amma hin beeku jechuudha. Sababni irratti wallaale maalidhaa fi rakkina dudda duuba jirtu waan beekuuf jechuudha. Sumayyaan guyyaa tokko maal jetteetii turte? Iccitii kana hunduma isaa jette. Iccitii kana hunduma isaa abdiin hin beeka. Abdiin sobeet akka waan nama hin beekne Sa'idoo gargaaruudhaaf jedhee jette. Sa'idoo bira dhaabachuudhaaf jedheeti akka waan nama hin beekne ta'e malee iccitii jiru hunda isaa hin beekaa jette. Akkuma Sumayyaan jetteeyyuu amma dubbichi maal ta'e abdiin akka waan kana dura sirriitti gadi fageenyaan waa'ee kana irraa beekudha jechuudha. Wanti har'a isaan dubbataatii turanii. Egaan dubbichi baay'eedha ulfaataadha. Isuma dhugaa dubbachuuf yoo ta'e dubbichi baay'ee ulfaataadha jechuudha. Anna maal jedhaanii ati jedheen ati Sa'idootu ati Sumayyaan osoo asii baatee hin deemin haati manaa Ajii dhuma miti gurbicha sana haati manaasaa akka Sumayyaadhaan Sa'idoon ilmoo qaba jettee itti himte hin beektaa. Sumayyaan akka odoo as jirtu akka dhimma kanaatiif meeshaa mana keessa jiru akkasuma waan wallola keenya walitti nu fide akka nuti wallollu kan nu taasise dhimmi isaa maal akka ta'e minciin isaa maal akka ta'e ati hin beektaa. Otoo Sumayyaan asii mi'a gurgurattee hin deemin haati manaa Ajiituni akka Sumayyaadhaan Sa'idoon ilmoo biraa dhalee jira jettee itti himte hin beektaa. Maaliif natti himneedhen lamin jedhe maaliif sitti hima maal sila ta'eefanii ani osuma dhagee hin dhageenye malee abdiin akka dhagee jirtudha jechuudha dubbicha kanuma durayyuu jechuudha. Sumayyaan otoo asiin deemin hiccitii jiru hunduma isaa rakkina isaan bira jiru hunduma isaa osoo Sumayyaan as jirtu abdiin Sumayyaan durumaanuu dhagee jettee jirti jechuudha. Abdiin isaa ammaa geduma baasee dhagee jechuun dide malee akka dhagee gilxii beekamaadha jechuudha. Gilxii beekamaadha. Gilxiidhuma isaa akka dubbataa jiru gilxiidhuma isaa akka himaa jiru argaatii jirra jechuudha. So kanaaf iyyuu Sa'idoon ana shakkisiise dhugaadhumaan dhugaatii intalarraa dhalfatuun isaan oolu. Maal jedhe amma intalittiidhuma otoon argee isa ammaa kana dhugaadhumarraan dhalcha jedhe. Dhugaadhumarraan dhalchatuun argee. Ani kanatti fakkaatu namni kuni
horiidha guyyuma tokkoon kan qabachiisanii bira deemanii too dhalu kun horiidha moo hooladha moo re'eedha moo gaangidha moo harreedha moo maali namumti kun immoo ittuma galtee fuutee itti galuu barbaaddeeti moo durumaaniyyuu wantichi kun akkuma jedhameeyyuu citichitti qabamee raawwatee dhokatee kanumti jiru kun isuma dhugaati moo akkamitti yaada kana yaaduu dandeesse Saidoon nutu nagarramteetta. Kanattaan see dammoo maal jedhe abdiini intalittiin akka dhofkamte bareetiin hin jira jedhe. Intalittiin akka dhofkamte bareetiin hin jira. Sababni intalittiin kun fuudhamtee dhofkamtee fi nama baay'atu wal lola jedhameeti. Nama baay'atu wal fixa jedhameeti. Namni waliin fixin jedhamee raawwateet intalittiin kun fuudhamtee dhofkamte. Akka intalittiin dhofkamte nan beekaa jedhe. Egaa iyyuu intalittiin humti kunii akkana jedhamtee dhofkamuun ishiitu namoota baay'attu ana mataa kootti shakkii ta'ee jira jedhe abdiin. Anumatti shakkii ta'eetii jira. Dhugaadhumaan dhugaatti intala kana sumati irraa dhalchee. Maaliif sodaatanii raawwatanii intala kana dhoksuu dhaqanii? Namni wal lola jedhamee wannumti dhofkamuuf kuni maali? Jennaan maali ati nan beektuyi? Akkanani waan akkanaan goone ati nan beektu na maatii si beekaa jedhe dhuguma kamalitti beekaa. Iddoonni ciisu, iddoonni ka'u, iddoonni taa'u, iddoonni oolu, iddoonni bulu wajjin deemee ilaala. Hanga fe'e hiriyaa ta'e jechuudha. Hanga fe'e hiriyaa wal jaalatan, hanga fe'e nama walitti dhiyaatu ta'an waan godhaa oolan, waan keessa oolan waliin argan. Maaliif namni maakiroo dhumsa gandiidhaaf illee wal biraa deemuu danda'a jechuudha. Irribaaf gara manaa wal biraa deemuu danda'a. Sababa waan tokkotti hojiidhaan gara wal biraa deemuu danda'a. Yeroo sanatti maal keessa akka inni oolu, maal gochaa akka inni jiraatu, maal keessa akka inni jiru, maalitti arga. Hin argu dhugaadha. Kanallee wanti nuti itti murteessinu tokkollee hin jiru jechuudha. So kanaafiyyuu abdiin akka shakkii keessa jirudha. Akkasuma immoo gaafa Saidoon gara biyya Yamanii dhaqe sanaa ijoollee kee walitti qabattee akka deemtuu jedheeni baraayee Saidoodhaan jechuudha. Yaa waa maariffatu xiqqoo jalaa tamtaa ta'e jennee raawwanneetu hin jennee garuu Sumayyaan kana qabxii gootee qabatteetii turte jechuudha. Irratti illee dubbatteetii turte akkuma arginetti. Ijoollee kee akka wanti hundinuu dubbatamee raawwatee waliigalteen godhamee ijoollee kee fudhattee deemtu yookiin ijoollee kee walitti qabattu jedhanii ture jechuudha. So akka jirutti Sumayyaan deemu yeroo sana maaldhaan fudhattee tokkoyyuu miti bakka ijoollee lama yookiin lamaa ol kan taatutu jira kan jettudha jechuudha. Kan ishiin dubbataatii turte yeroo sanatti. Egaa dubbichi isaa waan baay'ee keessa sesseenatii jira ammas jechuudha. Waan laafu natti fakkaataa hin jiru. Saidoon yoo kana salaamirra cubbuu kaa'ee salaamii bakka isheen jirtutti barbaade raawwadhee paaspoortii ishii nan deebisaaf jechaadha kan inni jiru jechuudha. Amma halichi paaspoortiin salaamii akka deebi'uuf jechuudha kan inni dubbataa jiru natti fakkaata. Kanaafiyyuu koongiraagiraashii siin jenna salaamii asumaanii akka Saidoon si barbaadee akka paaspoortii keessiif deebisuudha jedhu dubbataatii waan jiruuf jechuudha. Kanaafiyyuu egaa dubbichi isaa ammas waa'ee mucaa Saidootis akkasuma immoo wanti furmaata itti Sumayyaan eeggataa jirtus akka furmaata ta'ee hin argamnetti jechuudha kan dubbatamaatii jiru. Akkuma hiriyyaan isaa abdiin jedhetti immoo egaa dubbichi kun dubbiidhuma dhugaa ta'uun oolu dhugaadhumaan Saidoon ilmoo mucattii tanarraa yookiin ilmoon kun kanuma Saidootii kan jedhu shakkii keessa nagalcheetii jira jedhee akka